Tole jiraata Wallagga Bahaa hor aanaa keessattuu godina Horroo Guduruu Wallagga aanaa Aabbe Dongorooti. Mee maaltu isin mudate odeeffannoo waraanni isin rabbanamee namoota aanaa Aabbe Dongoroo ganda hooma galeessaa nama hedduu fixuu dhageenye. Mee akka jiraataa bakka sanitti maaltu isin mudate maaltu ta'e? Ganama kana taatee sudaalama irratti sintaalayii namaa ibsee hawaasa marsitee bultee dandanaa manatti hawaasa manaa gayyaa'u manatti nama 23 tiste bakka achirra sintaalayii namaa kun yeroo tumsutti uummata naannoo sanii wajjin dhuftee jal'isiin keessaa immoo saantoo fi alii kaara dubbaadha. Asirraa dhufteen taatee kudha lamatti uummata ati jiru guutuu bakka qotee bulaa nama qotee bulu qotee bulaa guutuu isaanii nama 23 ajjeertee madoon dubartiillee keessa jiranii daa'imni sirichaan waggaa 8 nama tokko du'e dubartoonnillee nama 2 du'e ati dubartoonni kaan amma madaa'anii namni 4 hospitaala deeman gaararro. Hayyee mee waraana kana maali sababni isaa dhiibbaa daangaati moo lubbuu namaa weeraruuf moo babal'ifannaa daangaati yookaan ammoo osoo waraanni kun hin ta'in dura odeeffannoon naannawa keessanitti deemaa turte waan maaliif haadha sureetii waraanni kun har'a ganama isinitti baname? Babal'ifannaa lafaati lafti kun hankeenya jaaniiti babal'ifannaa lafaati amaarraa siraa absaa'ina sinni daasitanii Paano sintaalayii namaadhaa kun ati namaadhaa waan jiraatu kanatti Oromoota naannoo kana buqqaasanii lafa babal'ifannaa aanaa kana ni qabannaa keenyaa jaanii fararraa jiru. Kanumarraa kan ka'e durumaanuu warri bu'itu kun jira babal'ifannaa lafaati lafa bal'ifannaa Oromoo akka jirutti kaafneeti lafa bal'ifannaa jaaniiti waan akkasii qaban. Qabatamatti waraanni afaan maaliin adda beekan waraana fannoo ta'uu isaanii wanni ittiin adda beekan fakkeenyaaf waraanni mootummaatiif afaan amaaraa dubbataa naannawa Wallagga keessa kallattii garaagaraatiin waboon sosoowaa jira waraanni akka odeeffannoon jaamutti waraana fannoo ta'uu maaliin beekan isin wanni agartee waraana fannootii ta'uu isin beeksitee yommuu waraana isin haleellataniititu eenyummaa isaa himoo odeeffannoo san dura qabdaniitu jira. Odeeffannoo madura qabuun jira waraanni fannoo kan ijaarameef Sasa qabaa ni beekna bobbaasaa isaatillee ollaa keenya waan ta'eef ni beekna. Bobbaasaa qabaa gadbiin beeku tokko akkuma reefu tuutee aliitii kan durbaatii fi dhaancoo keetu gosoota hoogganaan isaalleen sinduu jaama maqaan taatii dhiyee kana naannoo amaararra nama 50 fudhatee kophee isaanii odeeffannoo sanii qabna. Bakka isaan kana ammoo faannoo ta'uu wanti amaara ta'uu itti beekne. Kan jechuudha duraan odeeffannoo naannoo kanaa qabna akka inni asirraa dhufe asitti ni irraa haatee tokkoroo buqqaateetiin lafa haraa bal'isaa deemii dhaadachaa jira jechuudha ollaa keenya kana ta'e. Kanaafuu hanga hoggana waraana qofa osoo hin taane akka faannoo taate hoggana taasisillee odeeffannoo qabdanii jechuudha. Hanga hoggansa isaa bakka hoggansi sunillee bakki inni irraa deemte Tata dusa botoro jamsi botoro kura ini namni kun nama botoro amma kana jira tureefi bahee eessa faannoo ta'e hoggansa faannoo ta'e itti hojjetaa jira jechuudha ammoo. Ayyee galatoomaa amma hawaasni warreen 23 kan lubbuun baase daa'imman dubartoota manguddoo qabeenyoo wanni kun qonnaan bulaa loontu jira midhaanis jira waan adda addaatu jira. Qabeenyoo barbadaa'ee jira yoo barbadaa'e tilmaamaan hagamitti ni hir'ise. Amma qabeenyi mana fa'aa roobaa xiqqoo gugudee horii qofa kaa'amana hin jaamne yaafata. Akka jirutti horii waa tokko hin baane ganda guutuu qabalees guutuudhaaf horiin tokko hin baane jechaadha guutuu yaafata. Hayyee hawaasni ammaan sana mana isaaniitii ba'anii jiran deeggarsi gama mootummaatis haa taatu gama gargaarsa gartee hawaasummaadhaatiin jirmachuun hanga ammaan sanaa hin bira ga'ee jira.
Birmattoonni erga kanatti horii saamtee suuqiin saamtee baasee booda gara sa'aatii sadii raksii dhufe sa'aatii kudhan booda sa'aatii kudhan eega sa'aatii kudhan dhiitu kana fuudhu makaraa kana. isin naannoo qe'ee keessanirraa buqqaatanii jirsanii jechuudha. Buqqaanee tokko mana hin jirru kaan gaara keessa jira kaan gaara irra jaameeti maayidaa jarra jira kaan bakka gaara jira waa tokko mana namni tokko duras qaama sadan konkolaataan akkuma ta'e jira amma ture kan galgala kana erga galee booda reeffa amma gara diidamii sadarkan kaafne kaan gana barbaadu jira kan harkaan qabdee qotteen illee nama lama mooffa dhageenye kaan ganaadha barbaadu jira. Kanummaan isin lakkoo isaan amma 23 lubbuun baate malee kan ganaa reeffa harkaa barbaadaa jirtantu jira jechuudha. Jira kan harkaan fayyaa qabdee deemteen illee jira. Tole meegaa hegereen yookaan ammoo gartee fuuldura gaammaa sababa waraana gartee sirsaa faannootiin isin mudate kun dhiibbaa lafarraa buqqaatanii jirtanii abdii ni qabdanii achitti dachaanee yookaan ammoo makalaasiyaan raayyaan ittisa biyyaa waan kana gartee humna diinaa kana faccifee nageenya keessan amansiisaa ta'ee gamoo gartee gulantaa hojumaata keessanitti ni deebitanii yoggaa laaltu haalota akka nama bakka san jirutti. Amma waan deebi'uutti immoo waan deebi'uu hin qabnu midhaan keenyallee galteessifise waa tokko jimaan qabnu caasii qabnu seerraa gurguratan hin jiru waa tokko horii haaftee eessa deebina namni saamame caccabee fi bakka deebina abdiin qabnu ammas deebina waan abdii jedhuma gaagara waan rabbii si tarabbiin gahinuu malee waan asi deebiidha waayyaan waan asi seesi tarabbii qofa hin beeknu malee. Tole egaa maqaa jiraata uummata Oromootii fi akkasumas maqaa hawaasa keessisiin namoota aanaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Aabee Dongorotti Aleellaan Faannoo irratti raawwatamuudhaan lubbuun nama 23 akkasumas kan qaamaan butamee fi dabalataan ammallee kanneen silaa reessi isaanii akka maan sana bineensa dura jiru hundumaa'uu gadda itti mudateef hawaasa Oromoo hawaasa naannoo saniitii fi akkasuma hundumaa biyyaatinuu jajjabaadhaa isin jenna. Atis hedduu galatoomii maqaa lammii miidiyaatiin hedduuti galatoomfannaa ulfaadhu jajjabina isin hawwina. Galatoomaa